Shufeerichi konkolaataa ishee keessa otoo galchuu tasa otoo isheen yaadin hidhii ishee xuuxee dhunga. Sana booda isheen siqachinarraa gowwaa jettiin. Inni ammoo qabattoo ishee hidhee akka ishee tolu godhee hulaa cufa. Sana booda abbaan manaa ishee yommuu dhufu isaafis hulaa banee galcha. Hundiyyuu nagaadha yoo jedhuun isheenis naasuudhaan nagaadha maaliif hidhii kee tuttuqxaa maal taate yoo jedhuun ay homaa miti jettiin. Shufeerichaafis makiinaa akka kaasu itti hima. Shufeerichis makiinaa kaasee deemuu jalqabu. Isaanis akka abbaa manaa fi haadha manaatti osoo waliin haasawanu shufeerichis ishee irratti xiyyeeffatee daawwitii keessaan osoo ishee argu deemu. Sana booda isheen galgala irratti hojiidhaaf qophooftee yoo dhuftu abbaan manaa ishee rafeetiin ishee eegaa ture. Isheenis jaalallee koo yoo jettee isa waamtu inni utura fuursa. Isheenis aariidhaan anaaf gonkumaa dhimma hin qabdu callistee raftaa maaliif natti hiifattee jettee aariidhaan gongomti. Sana booda shufeerichi sun kallattiidhaan gara isheetti dhufa. Isheenis naatee abbaa manaa ishee utoo argitu dhiisi jettiin. Inni garuu utuu isheen dhaga'iin hidhii ishee xuuxee dhungata. Sana booda miira keessa ishee galchee yommuu isheen dammaqxu abjuu isheetiin abbaan manaa ishee naasuudhaan dammaqee maali jedheen. Isheenis homaa miti jettiin. Sana booda ganama irratti abbaan manaa ishee ba'uudhaaf uffatu ishee dhuftee isa tuttuqxi. Inni sababa malee ishee irratti iyya. Jaalalli isheef qabu waan qabbanaa'eef callisee isheetti dheekkama. Isheenis aartee baati. Shufeericha alatti dhaabbatee isaan eegaa ture. Isheenis dhuftee bakka tokko akka ishee geessu itti himti. Garuu inni isheen osoo dubbattee hin fixin hidhii ishee xuuxee dhungata. Isheenis aartee ati nama akkamiitiin baay'ifnee maaliin rakkoon kee haadha warraa ta'uu koo irraanfattee maaliin ni jettiin. Inni garuu callisee kan ishee dhaga'uuf sababa qaba ture. Abbaa warraa ishee haala gaalii irra kan hin jirre akka beeku isa kan beeku isa qofa. Innis dubbachuu jalqaba. Ati waan hin beekne baay'eetu jira jedhaan. Isheenis maaliin ni jetti naate akka kanaan yoo sitti himena hin amantu kanaaf ija keetiin si agarsiisaa jedhaan. Isheenis waan ati dubbattu naaf hin galle narraa deebii yoo jettuun inni dhaabseenii akka isa amantuuf yaala. Isheenis fudhachuu diddee falmiti. Innis dirqamaan akka isa amantu godhee hulaa duubaa banee gali jedhaan. Isheenis ati maraattee jirtaa yoo jettuun callisii galii natu siin jedhee jedhaan. Isheenis galtee hulaa yoo cufu abbaan manaa ishee shaanxaa harkisaa dhufa. Kunoo shaanxaa kana galchi jedhee itti kenna. Innis fuulee of bira geessee innis bakka barbaadu nageessi jedhaan jechuun isaa gara jaalallee isa biraatti. Shufeeriinis otoo oofu dubbachuu jalqaba waa'ee haadha manaa isaa. Maaliif yeroo hunda haadha manaa kee dhiistee gara dubartii biraatti deemte jedhee gaafatan. Innis waa'ee haadha manaa isaa waan badaa dubbachuu jalqaba. Isheen duuba dhokattee dhageessi. Isheen iyyuu homaa hin taatu. Isheedhaaf jedheen malee hanga ammaatti kan ture ani ishee hin barbaadu jedha. Isheenis duuba teettee dhageettee ati kan hin taane jettee qaaxxee of keessatti. Ammas waa'ee ishee callisee dubbachuu yoo itti fufu isheenis obsuu dadhabdee baati. Ati kan hin taane si dhagayeera jettuun eessaa dhufte jedhee naasuudhaan eessaayyuu haa dhufu hojii kee irra ga'ee saaxileera waggaa kan hunduma natti taphatte jettuun inni lakki jedheen haaluuf yaala. Callisii amma makiinaa dhaabi jettiin shufeerichaan. Sana booda hundiyyuu makiinaa irraa bu'u baay'ee aartee buuti. Abbaan manaa ishees akka ati dhageessee miti ani taphaafan dubbadhe jedhee inni dhumateera ani kana naaf hin galle hanga ammaatti ati gocha keetii yeroo naaf ibsituuf ture jettiin. Jaalallee koo akkasii miti mee hubadhu jedhaan inni. Isheenis maaliin hubadhaa mee isa dhungadhe atis na hubadhu si aarsee miti jettiin. Innis maali shufeerii natti fakkaate kan dhungatte miti jedhaan. Eeyyen itti si deebisu atis hojii kee hojjettee ta'anis akka fedhe yoo ta'e dhimma keetii miti jettiin. Kanaan booda dhumateera gara jaalallee keetiitti itti fufii jettiin. Shaanxaa harkisaa guyyaa ati na kadhattu ni dhufa jedhee deema. Bakka jaalallee jechuun kana jetti isheenis. Shufeerichi ishee tasgabbeessuuf yoo yaalu ati na hin tuqini hundi keessanuu tokko yommuu jalqabdan ni gubattu sana booda ni deemtu jettiin. Innis lakki akkasii miti tasgabbaa'ii annama kana jalaa si oolchuuf qofan yaalee jedhee ishee tasgabbeessuuf yaala. Ati baay'ee bareedduudha. Inni yoo deeme yuu dhiirri biraa kan si barbaadu hedduudha. Sana booda utuu isheen deemtu fiilmichi dhumata. Asirratti raawwata fiilmichi.